Kun sagantaa BBC Afaan-Oromooti. Nu waliin tura. Yooya malee yooya dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan-Oromoo baak jalbultii ayyaana irreechaa nagaan geettan isiniin jenna. Sagantaan keenya am jalqaba. Irreecha irratti maal qabannaa namoonni gaafatan? Marga qofa qabatanii warratanii kan gara malkaa imalan. Guyyaan keenya guyyaan irreechaa marga qofa kan qabannu. Irreechi keenya siyaasa ta'uun irra hin jiru. Mallattooleen uffata aadaa harkaan kaada dabsuu maal fa'a? Namni sana fuudhanii uffata dhiiraa irratti hodhanii argina. Qaaniidha kun. Namni jechuun boca qaama dubartiidha. Innis mallattoo furmaataa kan agarsiisudha. Itoophiyaan hojjettoota UNRU'n rakkoo akkamii fiduuf deema? Tarkaanfii akeekkachiisa gara hojiitti jijjiiruudhaan tarkaanfii fudhachuudhaaf qoqqobbii sana jechuudhaaf qophii akka taate agarsiisa. Biyyoonni isaanis kanuma tarkaanfii wal fakkaatu fudhachuu qaba. Kanaaf oduu dabalatan waliin tura an asli galgaloo. Dhaggeeffattootni oduutan jalqabaanii qaama maantanaa naannoo Tigraay bulchaa jirhimuu fi kan mootummaan Itoophiyaa dhaabshiroo keessaa jedhe farajee TPLF jalaatti hoggana biiroo fayyaa naannichaa kataan obbo Hagos Godaafay naannicha keessatti sababa beelaa lakkoofsi namoota du'aa jiranii dabalaa jira jedhe. Tigraay keessatti namootni sababa beelaan du'an dabalaa jiru. Naannoo Tigraay hundarraa ragaa sassaabuuf hanqinni hariiroo qunnamtii danqaa ta'eera. Garuu ammoo Tigraay keessatti guyyaatti namootni 3 hanga 4 sababa beelaan hospitaala keessatti du'aa jiru. Naannolee Tambeen, Aksum, Adwaa, naannoo Raayyaa ammoo Mohonii akkasumas kibba lixa Tigraayitti beelli hamaan akka jiru ragaa qabna. Tigraay keessa daa'imni waggaa tokkoo gadii 200,000 oltu jira. Kan waggaa 5 gad jiran ammoo miiliyoona 1 ta'u. Kana keessaa harki 60 haga 70 naannolee beelli irra marsaa jiru keessa jiraatu. Gara mana yaalaa akka dhufan hedduun sababa beelaan miidhamaniiti. Hospitaalota keessatti muddamni dhalateera. Hanqina nyaataarraa akka ka'e jaarroleen akkaan dhukkubsatan hedduudha. Hospitaala keessatti hanqinni guddoon jiru nyaatni dhibuusaati. Kanneen ciisanii waldhaanamaniif tajaajila nyaataa dhiyeessuun hin danda'amne. Daqqisuu zixikam zilber xumuun gilgaalot mahaawun xaxooyin zablaa zalwa. Mootummaan Itoophiyaa qondaaltonni UN torbaa biyyattii akka ba'an ajajuun addunyaa biraatti guddoo balaaleffama. Tarkaanfii kan hordofuun ibsa baaftee Ameerikaan ejjeta kan mormuun waan fudhatama hin qabnee fi kan Itoophiyaa irra hin eegamne jette haaluma wal fakkaatuun embaasiiwwan UK fi Germany magaalaa Finfinneetti argaman murtoo kanaan yaadda'uu fi mootummaan irra deebiin akka ilaalu gaafatan. Galaana Balaa gabaasa qaba. Mootummaan Itoophiyaa kamisa kaleessaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessatti sadarkaa hooggansaa olaanaan Itoophiyaa keessatti hojjetaa kan jiran 7 atattamaan biyya akka ba'an ajajuun erga dhaga'ame dhaabbata mootummoota gamtoomanii dabalatee biyyootni lixaa mormii dhageessisuutti jiru. Murteen Itoophiyaa dhaga'ame yeroo gabaabaa keessatti barreessaa olaanaan dhaabbatichaa Antonio Guterres murtee kanaan rifachuu ibsanii hojiin deeggarsa namoomaa dhaabbilee UN jala jiranii hundi bu'uura qajeelfama dhaabbatichaa kan alloogummaa kan of danda'ee fi bilisa ta'e jedhu akka hordofu ibsuun ari'atamuu hojjettoota isaanii balaaleffataniiru. Mootummaan Itoophiyaa hojjettoota UN Itoophiyaa keessatti dhiyeessii deeggarsa namoomaa qindeessan 7 kan ari'atte deeggarsa dhiyeeffamu qindeessuu cinaatti dhimma biyyaa keessa galaniiru. Mootummaa Itoophiyaa muddaa fi maqa balleessuun duula gaggeessaa turan jechuun ture. UN'tti aansee dhimma ari'atamuu hojjettoota kanaa akka balaaleffatte US karaa dubbiimtuu White House Jen Psaki murtee Itoophiyaa kana cimsinee balaaleffannaa jette. Manni maree nageenyaa UN fi hawaasni idil addunyaa tarkaanfii atattamaa akka fudhatus waamicha dhiyeessinaa jedhan dubbi himtuun White House kun. We call on the UN Security Council and members of the international community. Manni maree nageenyaa UN fi miseensonni hawaasa idil addunyaa mootummaa Itoophiyaa irratti tarkaanfii atattamaa fudhachuun hojii dhiyeessii deeggarsa namoomaa danquu fi lammiilee ofiirraa jiraachuuf waan bu'uura ta'e mulquun fudhatama kan hin qabne ta'uu ifa gochuu barbaachisa. Pireezidaanti Baayiden jalqaba ji'a kanaa warra kaaba Itoophiyaatti waraanicha dheeressan irratti qoqqobbii dinagdee kaa'uuf ajaja haala mijeessee fi tarkaanfiiwwan biroo fudhachuu dandeenyu warra deeggarsa namoomaa danqan irratti atattamaa fi haala murteessaa ta'een fudhachuurraa boodatti hin jennu. Ministeerri Hajaalaa US Anthony Blinken gamasaaniin Itoophiyaan murtee ishee kana akka jijjiirtu gaafachuun yoo ta'uu baate tarkaanfii Itoophiyaa kanaaf deebii kennuuf ija akka jabaatan ibsaniiru. Embasiin UK Itoophiyaatti argamus haaluma wal fakkaatuun tarkaanfii mootummaa Itoophiyaa kanaan yaadda'uu ibseera.
Embasichi ibsa karaa toora Tiwiitaraa isaatiin baaseen mootummaan Itoophiyaa tarkaanfii kana haal duree tokko malee atattamaan akka kaasuuf waamicha dhiyeesseera. Embasiin Jarmanii Itoophiyaatti argamus ibsa toora Tiwiitaraa irratti baaseen akka qaama deeggarsa namoomaa guddichaa Itoophiyaatti nutis ari'atamuu hojjettoota UN ilaalchisuun yaaddoo barreessaan olaanaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antonio Guterres ni qooddannaa jedha. Mootummaan Itoophiyaa ji'a waxabajjii keessa dhaabbileen gargaarsaa idil-addunyaa gariin maqaa gargaarsa namoomaan dhimma keessoo biyyaa keessa galaa jiru hidhattootaaf meeshaa galchuufis yaalaa jiru mootummaa Itoophiyaas maqaa balleessaa jiru jechuun yoo isaan hin sirraayin isaan waliin hojjechuu akka dhaabu darbees biyyaa ari'uuf ka dirqamu akka ta'e akeekkachiisee ture. Balaaleffannaa kan hordofee mootummaan Itoophiyaa ibsa galgala kan baaseen badii hojjettoonni UN ari'aman raawwatan if godhe tokkoffaanii deeggarsa namoomaa uummataa ergame wartii pileefiif dabarsu lammataanii waliigalteewwan nageenyaa waliigalan cabsu meeshaalee qunnamtii wartii pileefii akka itti fayyadaman dabarsee kennu konkolaatonni deeggarsaaf fe'anii Tigraayitti hafan akka deebiin gaafachuu irratti rinciica argisiisanii jedhan taalenii deeggarsa namoomaa siyaasaaf oolchanii jedhan ofii balaaleffannaan biyyoota lixaa am dhagaamaa jiru garamitti deemuu danda'a dhiibbaan mootummaa fi uummata Itoophiyaa irraan ga'u jira ogeessi seeraa Ameerikaa Minnesota jiraatu fi dhimmoota siyaasa irratti xiinxalaa kennuun beekamu Bahar Omar akkan jedha. Balaaleffannaan biyyoonni baasaa jiran kun akkuma argitutti biyyoonni kun hojii tarkaanfii mootummaatitti mufachuu isaanii agarsiisa. Namni maree mootummoota isaanii har'a walgahii kaa'uuf deema. Biyyoonni kun mufannaa akka sadarkaa biyyaatti himatan sadarkaa addunyaatti sagalee tokkoon himachuudhaaf labsachuudhaaf qophii isaanii ta'uu agarsiisa. Biyyoonni kun akkuma beekamu biyyoota gurguddoo biyyoota gama dinagdee gama namoomaatiin Itoophiyaa gargaaraa turanii gama misoomaatiin Itoophiyaa waggoota dheeraadhaaf gargaaraa turanii sababa kanaan kan ka'e ammoo gama dhiibbaa dinagdee fudhachuu danda'anii tarkaanfii akka dhuunfaatti fudhachuu danda'anii qoqqobbii kaa'uu danda'u qoqqobbii kaa'uu danda'u Ameerikaan amma akeekkachiisa qoqqobbiitti baastee jirti. Tarkaanfii amma Itoophiyaa fudhatte kana hordofee immoo tarkaanfii akeekkachiisa san gara hojiitti jijjiiruudhaan tarkaanfii fudhachuudhaaf qoqqobbii sana jirachuudhaaf qophii akka taate agarsiisa. Biyyoonni kaanis kanuma tarkaanfii wal fakkaatu fudhachuu qaban sodaa jedhutu jira. Qoqqobbiiwwan amma biyyoonni kun ittiin dhaadachaa turanii yoo raawwatame mootummaarraan dhiibbaan inni ga'uu fi uummatarraan dhiibbaan inni ga'u maal ta'a hagam ta'uu danda'a? Sababa waraasaatii fi akkasumas jeequmsa siyaasaa biyya keessa jiruun jireenyi biyya keessaa warradii hammaachaa jira qaalaa jira gargaarsi alaa irraa dhufu kun ammoo dhiibbaan dinagdee sababa qoqqobbiitiin dhufu kun daranaa dinagdee biyya keessaa kuffisuu danda'a. Kuffisi dinagdee ammoo jireenya hawaasaa miidhuu danda'a. Gara biraatiinis ammas akkasumas gargaarsi gama misoomaatiin dhufu kun biyya galuu dhabuun daranummaa hojiilee misoomaa harkifachiisa. Kunis guddina dinagdee yeroo gabaabaatii fi yeroo dheeraatti dhiibbaa mataasaa qaba. Uummata harka qalleeyyii ta'e irratti dhiibbaa haganan jedhamee geessisuu danda'a. Garuu amma Itoophiyaan akkuma kaleessa beeksiste maqaa gargaarsaatiin siyaasa biyyattii goolaa jiru finciltootaaf meeshaa waraanaa iyyuu seensisuudhaaf yaalaa jiru himannaawwan akka kanaa irra deddeebiidhaan kaasaa ragaa akka qabus hima. Kun dhugaa ta'ee yoo argame murteen mootummaa Itoophiyaa kun sirriidha jechuun hin danda'amu. Aynatti fakkaata odeeffannoon mootummaa ala jiru haga tokko kan dhugaa lola gara kaabaa jiru kun agarsiisu gama mootummoota waltaaniitiin odeeffannoo ga'u kuni mootummoonni waltaanii immoo odeeffannoo kana akkuma salphatti hin baasanii gulaalli hedduu keessa darbee dabara akkasumas immoo haga tokko dhugaan lafa jiru maal fakkaata jedhu waan agarsiisuuf mootummaan kanarraa mufannaa qaba. Kun yoo ta'e immoo mootummaan silaa ragaa ibsachuu qaba bakka ragaan qabnetti immoo tarkaanfii kana keessa galuun mootummaan kuni waan isaan hojjetanirraa mufannaa qabaachuu argisiisa. Waan ragaa qabatamaa qabu natti fakkaatu. Dhaggeeffattoonni amma duga gabaaboo addunyaa isaanii dhiyeessaa jalqabanii naannoo Beenishaangul Gumuz godinaalee Matakaliif Kamaashitti hidhattoonni namoota 145 buutuu Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa beeksise. Kanneen butaman keessaa yoo xiqqaate namoonni 2 hidhattootni ajjeefamuu akkasumas kaan ammoo haala makee jiraachuu komishinichi odeeffannoo argachuu hima. Namoonni butaman daa'imman dubartoota fi jaarsolee ta'uu ibsan. Lammiileen Suudaan kumaatamaan lakkaa'aman mootummaan ce'umsaa siviiliin akka hoogganamu gaafachuu fi magaalaa Kartuumitti hiriira ba'an. Kun torban tokko ergaa yaaliin fonqolcha mootummaa biyyattii taasifame hariiroo qondaaltota waraanaa fi siviilii laafis. Qondaaltonni siviilii gaafii hiriirtonni kaasan deeggaran.
Qorsi yookiin qorichi COVID-19 wallaanuuf qoratamaa jiru lakkoofsa namoota dhukkubichaaf cibsisanii walakkeessuu danda'a jedhan torbaan lama keessatti US qorsi kana akka balata isaatti fayyadamuu eegaluuf deemti. Ammaatti namoonni qorannoo kanaaf fayyadaman guyyaatti maruu lama liqimsuu himan. Uummanni Oromoo fi jaallattoonni isaa ayyaana irreechaa kabajuu fi gara magaalaa Finfinnee seenaa jira. Abbaa Gadaa Tuulamaa fi qindeessan kabaja ayyaana irreechaa Gobana Hoolan irreechi baranaa caarraa Oromoon abbaa safuu, abbaa duudhaa, abbaa biyya ta'uu isaa ittiin agarsiiftak ta'uu fi Oromoon hundi safuu fi nagaa jabeessuu qabaa jedhe. Sirni irreechaa guyyoota lamaaf ture kana akka itti qophaa'anii fi wanta barbaachisu waa'ilii keenya maatii olaanaa Abbaa Gadaa Gobana Hoolaa dubbis. Jala bultii keenyee jirraa jennan. Kanaafuu haalli jala bultii haala gaariidhaa. Qophiin jirus baay'ee gaariidha, baay'ee kan nama gammachiisu. Keessattuu bara kana keessatti ayyaana irreechaa kana, ayyaana bal'aa kana, ayyaana Oromoon jaalatu, ayyaana sabaaf sablammiin jaalatu yoo kabajnu wanta lama keessa jennee akka kabajnu uummanni keenya sirriitti xiyyeeffannoo argatee jira. Uummanni kallattii afraniinuu dhufu yeroo garaan seenaa jiran kana yeroo rakkina nuqunnamu kana tokko dhibee COVID-19 yeroo ammaa kana amala jijjiirratee addunyaa dararaa jiru kana xiyyeeffannoodhaan wanni jiru itti himamee waan ofirraa dhoowwanii ogeessan itti himamee jira. Gara malkaatitti yoo imalan maal akka weeddisaa deeman, qeerroon maal akka weeddisu, qarreen maal akka weeddisu, jaartiin maal akka weeddisu kana sirriitti beeku. Uummanni keenya qabatuun kan isaan irra jiru. Qabatuun meeshaa fa'aa aadaatiin ala meeshaa fa'aa aadaa hubbattoo jennu qeerroon keenya akkamitti akka fa'aamu, qarreen keenya akkamitti akka fa'aamu, abbootiin gadaa jaartiin cimee akkamitti akka fa'aaman kuni duudhaa safuu kaleessa keessa dhufne. Kanaafuu jaalala kabajaa sabaaf sablammii qabnurraa kan ka'e namoonni hedduu gara malkaa hubbattoo imalan marga qofa qabatanii warratanii kan gara malkaa imalan. Guyyaan keenya guyyaan irreessaa marga qofa kan qabannu. Irreessi keenya siyaasa ta'uun irra hin jiru. Uffanni aadaa Oromoo waggoota dhiyoo isa Oromiyaatti qofa osoo hin taane akka biyyaa fi akka addunyaatti beekamaa jira. Haa ta'u malee guddinni faashinii aadaa uffata aadaa duudhaa isaa gadhiisee jechuun namoonni garee muufii qaban argisiisaa jiran. Yeroo irreechaa kana namuu uffata diizaayinii babbareedaa uffatee gad ba'uuf deema. Garuu aadaa Oromoo irratti wanta godhamu hin qabnu beektu. Dhimmoota aadaa fi afaan Oromoo irratti qorannoo isee kan hojjette barsiiftuun Yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Halimma Jibriil waa'ee uffata aadaa akkanaan ibsiti. Hamza Hussein dubbis. Uffata aadaa Oromoo yeroo jennu uffata aadaadha. Uffata aadaa jechuun immoo aadaa saba sanaa, duudhaa saba sanaa, eenyummaa saba sanaa kan sabni sun safeeffatu, kan ittiin bulu, kan kabaju, akkasumas immoo kan ittiin dhorku akka aadaa maleetti kan ilaalamu naamusa uummata sanaa akka cabsetti kan ilaalamu ta'uu danda'uu qaba. Kan biraan mallattooleedha. Mallattooleen achirratti ka'uu qaban maal ta'uu akka qaban ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Amma yeroo baay'ee maal argina? Elelan fuudhanii kan dhiiraa irratti yeroo akka fakkiittis akkasumas elelan sana fuudhanii uffata dhiiraa irratti hodhanii argina. Qaaniidha kun. Elelan jechuun boca qaama dubartiidha. Innis mallattoo hormaataa kan agarsiisudha. Yeroo uffata dhiiraa irratti fuunee elelan maxxansinu dhiirri miidhaa kan jedhu wayii fakkaata. Kanaaf isa kanallee beekuun barbaachisaadha. Kan biraaniif kan gidduu kana namoonni baay'ee irratti kaa'anii yaada kennaa jiranii haala diizaayinii isaati. Safuu qaba uummati kun. Oromoonis gaafa dhala isaa guddisu safuu uummata sanaatiin guddisa. Kana jechuun dubartiin kabaja qabdi, qaamni dubartii kabaja qaba, akkatti uffachuu qabdu beekamaadha jechuudha uffati aadaa. Amma namni hunduu amma miillaatti amma koomeetti garbitee uffachuu qaba kan jedhu ilaalcha akkasii hin qabu. Haa ta'u malee garuu amma qaamni isaanii mul'atutti baay'ee nama qaanessa waan akkasii. Baay'ee nama qaanessa. Dhaggeeffattootteen sagantaan irraa ganuma torbaan guutuun waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jedha. Oduu dabalataa weebsaayit keenya BBC News Afaan Oromoo irra dubbisa. Mammaasii galgal kana mansareetti gogaa hin suuqan hiikan isa sanbiraat maanii kooment keessatti nu beeksisa. Sagantaa kan qophees Galaana Balaay gam teknikaatiin Oskar Bunga keessaniif dhiyeessaan asli galgalooti ak torbaan dhufuu saatti akkana nagaa waaqa kee bulaa irreechi ka quufaaf gammachuu isiniif ta'u suura babbareedaa kaatanii Facebook teen waliin qooduu hin dedhina yookiin hin dagatina oraa bulaa deebana hangafamaan dhan bulaa.